murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo mirga wabii obbo Taayyee Danda'a dhiyeessanii turan irratti murtee dabarsuudhaaf beellama biraa qabate. Himata sadiin mana murtii olaanaa federaalaatti himatamanii kan turan qondaalli mootummaa duraanii obbo Taayyee Danda'a beellama darbe irratti himata irratti dhiyaatan sadii keessaa lamaan bilisa jedhamuun isaanii ni yaadatama. Himanni isaan irratti hafee meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu kan jedhudha. Waa'illi koomaatii olaanaa oolmaa dhaddachaa irratti haadha warraa obbo Taayyee Aadde Sintaayyoo gaafateera. Oliyyannoo mirga wabiiti malee gaafa 15 dhimmicha hubachiisee ture akkamitti adeemsa keessa darbee as gahe har'aaf beellamanii murtoodha inni yoo eegnu immoo torbanitti hojiin nutti baay'ate keessicha laallee mari'annee jedhanii torbanitti gaafa 29tti dabarsa. Waliigala mana murtii waliigala federaalaa. Dhimmi isaa mana murtii olaanaatti ilaalamaa ture mirga wabii kanaaf oliyyannoo deemtanii? Oliyyannoo deemne. Murtiiwwan himatawwan lamarraa haqamaniiru kan bilisa jedhamanii ture kan irratti hafe waa'ee himata tokko qofa maatiin abdii akkamii qaba ture mirga wabiitiin ilaalee irraa gadhiifamuu hin gadhiifama jettanii eegaa turtanii irra? Jechuun gaafuma duraatu keesiin kun keesii takka lafa kanarratti ta'een beeknee miti mirgi dubbachuu yaada ofii ibsachuu kun mirga jedhameeti seerris deeggaru. Jalqabumarraa ka'ee mirga wabii gaafatee ture inni hin taane marsaa biraarratti erga himanni tokkoffaa fi lammaffaan kufaa ta'e asitti battalumatti gaafate. Sababni inni itti mirga wabii yeroo lammaffaaf yommuu gaafate himati sadaffaan ka'umsi adabbii waggaa 8 fi isaa ol waan jedhuuf mirga wabii bu'uura seeraatiin mirga wabii hin dhoowwisiisu jedhan waggaa 8 ka'umsi waggaa 8 yoo ta'e. Sanirra dhaabbatee gaafate inni soodon ta'ini. Sababni immoo isaan mirga wabii sanii hin eegneef gaafa 30 ji'a 11ffaa 2016 san himatamaan wabiidhaan yoo gadhiifamee ba'ee yeroo manni murtii barbaadutti dhiyaatuu dhiisuu danda'a sodaa jedhuun kan ka'e mirgi wabii yeroo lammaffaaf gaafatame sun kufaa ta'ee jechuudha mana murtii olaanaatti lidataatti jechuudha. San booda isin akka maatiitti oliyyannoo deemtanii? Oliyyannoo kan gaafate isinuma maatiidha? Jechuun isa gara bakka qaallittii mana sirreessaa qaallittiirraan laalamee fi ruudhuma isaatiin gaafate nuyi piroosas goonee jechuudha adeemsa isaa. Akka tasaa baay'ina hojiitiin hanka'ee dhimmicha laallee gaafa 29tti beellama qabannee jedha. Arsii aanaa Dodolaatti bokkaa cimaa bubbeen wal makee roobeen miidhaan beelladaa fi oomisha irra qaqqabu bulchiinsi aanichaa hime. Bulchaan aanaa Dodolaa obbo Waliyyi Nabii BBC'tti akka himanitti miidhaan kun wixata darbe galgala kan qaqqabe ganda ambaa oolee qaaquu jedhamu keessatti. Rakkichi kan qaqqabe gadda galgala kan nutti himanii kalee dhaadadhee ilaallee akkasitti qaqqabe sa'aatii 10 walakkaa irraa haga 11 walakkaa irratti kan roobe. Roobni cimaadha. Bubbee fi wannaa makateeti kan roobe kanarraa kan ka'e miidhaa guddaa dhaqqabsiisee lubbuu namaarra miidhaan ga'e hin jiru. Horii maalaa irra sa'aatii 9 sa'a torba irratti 5 qotiyyoon 3 goromsi tokko walumaa galatti horii maalaa irra 18 miidhaa dhaqqabe. Farda tokko irra miidhaan dhaqqabe. Kun ammoo abbaa warraa 8 jala miidhaan kan dhaqqabe ta'udha. Walumatti beellada 19 irra miidhaan dhaqqabe. Abbaa warraa 8 irra miidhaan kan dhaqqabe ta'uu isaati. Kan biraa midhaan irraa yooma sani koree taaksifoorsii aanaa bobbaafnee achi dhaqqabeeti kan laallame. Midhaan kan dhaqqabe keessa garbuu hektaara naannoo 100 dhaqqabee weessii hektaara 50. Weessiidha naannoo sanii kan qotamu tara warqii. Boqqolloo hektaara 20, qamadii hektaara 50, dinnichaa hektaara 47, baaqela hektaara 3 irratti walumaa galatti oomisha midhaanii hektaara 270 irraa kan dhaqqabe ta'uu isaati kan adda bahe. Guutumatti manca'e kunin. Sun guutumatti kan manca'ee fi lolaadhaan kan harame kan akkasii haramee bakka biraatti keessattuu oomisha dinnichaa biqila midhaanii kanneen hareetii kan guuratee lolaan deemaa ture. Gargaarsi sadarkaa lamaan godhamaa jira. Tokkoffaa guyyuma kalee taaksifoorsii koree dhaabnee gadi buusnee aadaa uummanni keenya qabu ganamee ganamaatti deebinee uummanni wal gargaaruu qaba kan jennurraa kaanee uummanni achumatti walitti hawaasni bahee akkaataa walii hirkuu danda'u, akkaataa wal bira dhaabbachuu danda'u haalli bal'inaan itti deemamaa jirutu hin jira. Kun ammoo sadarkaa aanaatitti aadaa buusaa gonofaa fi uummanni buusatee gahee aanaa kan jennurraa kan jiru yeroodhaaf battalatti
uummata sana qabuu qabnaa kan jennu 300,000 bahii goonee horii san koree dhaabnee akkaataa hoolaa horii miidhaa dhaqqabe kanaan dhaqqabnee bira dhaabachuu dandeenyu kan jennu haalli ittiin taasifne kan jiru ta'uu isaati. Itoophiyaan ce'umsi nagaa kabachiisaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti bobba'e humna biraan bakka buusuudhaaf taasifamu balaan kan guutamedha jechuun yaaddoo ibsite. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baaseen osoo Itoophiyaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii kanaaf qophaa'aa jiranii naannichi haala hin baratamnetti seenaa jira jedheera. Masriin Somaaliyaa waliin waliigaltee waraanaa tibbana erga mallatteessite waggoota 30 booda waggoota 40 booda yeroo duraatiif meeshaa waraanaa Mogadishuudhaaf erguun gabaafameera. Xiyyaaronni Masrii meeshaalee waraanaa fe'an 2 buufata xiyyaaraa Mogadishoo qaqqabuutu himame. Kun gaanfa Afrikaa garamitti geessa jechuudhaan xiinxalaa dhimmoota siyaasaa obbo Abdurrahman Said gaafanneerra. ስጋት ሊኖር ይችላል ምክንያቱም በኢትዮጵያና በግብጽ ታሪካዊ የሆነ በአባይ ወንዝ ያዱን አከሲ ጅራችሁ ማለ ሰበብኒ ሳ መስሪ ፊ ኢትዮጵያን ኢመለገ አባያ ራቲ ሴና ከሰቲ ወለቢ ቱሬ ቀቡ ኢጃርሲ ዲቻ ገሩት ፉፌራ መስሪን ለጋ አባያ ከኢመለቦት ይላል ከናፊ ኢሚ ከናን ኦልቲ ተርሲሞ ዳፍ በርባችሱቱ ጅራ ጀዳኒ አማነን ከምብራህን ቀበን ከናፊ ኢትዮጵያ ወሊን ኢማ ሄድቻ ራቲ ወሊ ገሉ ዳቡን ያዱ Itoophiyaan ulaa galaanaa dirqamaan na barbaachisa jechuu akka imaamataatti fudhachuun biyyoota ollaatti muddama uumeera. Waliigalteen Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjin mallatteessite mootummaan Somaaliyaa akka giddu seentummaatti fudhate. Waliigaltichi handaarri galaanaa kiraan Itoophiyaaf akka kennamu waan jedhuufi dhimmi kun walabummaa Somaaliyaa sarbaa jechuun balaaleffataniiru. Itoophiyaan ammoo waliigaltee kana dhiisutti hin jirtu. Itoophiyaan Somaaliilaandiif beekamtii akka kennitu qondaalonni Somaaliilaandii ibsaa turaniiru. Wanti kun hunduu hariiroo biyyoota lamaan gidduu ture qabbaneesseera. Somaaliyaan humna waraanaa cimaa waan hin qabneef waliigaltee waraanaa fi dippiloomaasii mallatteessiteetti. Waliigaltee gama waraanaa Masrii waliin mallatteessite duraan Turkii waliin waliigaltee mallatteessiteetti. Keessattuu handaara galaanaa eeguu akka gargaaran humni galaanarraa Turkii to'annoo akka gaggeessu gaafatteetti. Kunis imaammata Itoophiyaan hordoftu booda akka wanta mudateedha jechuu dandeenya. Sababni isaa Itoophiyaan Eertiraa fi Somaaliyaa gidduutti hariiroo jalqabbii gaarii qabutu ture jechuu dandeenya. Hooggantoonni biyyoota kanaa hariiroo gaarii qabu turan. Hariiroon sun dhimmoota ulaa galaanaa fi kan biroo irratti waliigaltee waloorra ga'uutti ce'uu danda'a ture. Isaan dhiisanii gara dhimma falmisiisaa ta'etti ce'uun isaanii gaddisiisaa ta'us hariiroon biyyoota kanaa garmalee hubameera jechuun ni danda'a. ትንሽ የሚያሳዝን ነገር ቢሆንም ግን ለግንኙነቱ በጣም ክፉኛ አበላሽቶታል ሊባል ይቻላል። Tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte Masriif akka haala mijeessetti fudhachuu dandeenya jedhamee kan gaafatame obbo Abdurrahman akkas jedhan. ግብጽ ኢንፋክት ሁሉ ጊዜ እንደ ፖሊሲ አርጋ ስትከታተለው የቆየችው የወንዞቹ መስሪን አካ ኢማመታቲ ፉዳታ ከን ቱርቴ ቢዮታ ያ አባያ ሰገል ከሰቱ ቢዮኒ መደለግቻ ሂዩማ ፊ ወልወራንሰ ከሰቱራን መስሪ አካ ፈየዱት ፉዳታ ቱራን ከናፍ ወጎተ ዴረዳፍ ዲመለግቻ ረቲ ወሊገልቴ መለቴሱ ሂምበርባኔ ከናፍ ረኮ ኢትዮጵያ ከሰቲ ኡመሙ ዮካን ቢዮታ ላቲ ኡመሙ መስሪን አካ ኦዱ ጋሪቲ ፉዳቲ መስሪን ከናፍ አካ ጨራቲ ትገርጋ Garamuu dandeessi. Masriin kallattiin waraanaa banuurra mormitoota biyya keessaa yookaan biyyoota ollaa gargaaruu barbaadu. Hojiin isaan barbaadanis yoo raawwatameef waan haaraa hin ta'u. በመደገፍ ስራቸውን ከተሰራላቸው አዲስ ነገር አይሆንም. Dhimmi kun fuulduratti gaanfa Afrikaatti muddama uumamu. Obbo Abdurrahman kanaafis deebii qabu. የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ሁሉ ጊዜ በውጥረትና በችግር ናቸው ያሉት እና biyyoonni gaafa Afrikaa yeroo baay'ee muddama keessa jiru. Hooggantoonni biyyaa yeroo hangorraa kaan jijjiiramatu dhufa jedhamee abdatama. Garuu hooggantoonni haaraan dogoggora cimaa yeroo uumantu argama. Naannoon gaanfa Afrikaa iddoo falmisiisaa waan ta'eef bakka buufataalee waraanaa biyyoota garaagaraa itti heddummatu ta'eera. Jibuuti keessa biyyoota gara 5 oliitu buufata waraanaa qaba. Biyyoonni kunniin wal dorgomuu malee waliigalteen qaban. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Chaayinaa fudhachuu dandeenya. Akkasumas Chaayinaa fi Indiillee akkasuma. Gaanfi Afrikaa fi Galaanni Diimaan iddoo biyyoonni irratti wal morkatanidha. Biyyoonni naannichaas morkii isaanii gara bu'aatti geeddaruudhaaf hin yaalan. Biyyoonni naannichaa maamila biyyoota gurguddoo naannichatti buufata waraanaa ijaarratan kana ta'u. Biyyoota gurguddoo gidduutti morkii hammaatu waliin yoo hiriiran gaanfi Afrikaa dirree waraanaa ta'uu danda'a. ኢትዮጵያም ሶማሊያም ኤርትራና ጅቡቲን ጨምሮ ማለት ነው። Itoophiyaan garaagartee Somaaliyaa waliin qabdu furuudhaaf socho'aa jiraattus Somaaliyaan naannicha jeequudhaaf qaamolee alaa wajjiniin wal ta'aa jirti jechuun himatteetti.
kanneen amajjii waggaa dhufu eegalee humna nagaa kabachiisaa Somaaliyaatti bobba'u qopheessan yaaddoo biyyoota naannichaa dhaga'uu qabu jetteetti. Inni godina Shawaa Kaabaa aanaalee adda addaa irraa ba'uudhaan rakkoo nageenyaa godina isaanii akka furamu gaafatanii turan. Meeshaalee ulfoo qabachuudhaan mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo akka nagaa buusaniif gaafataa turaniiru. Mootummaan rakkoo nageenyaa kanaaf hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo komata. Manneen barnootaa 200 ol godina Shawaa Kaabaa keessaa manca'uun cufamanii jiru. Kanaafis hidhattoota waraana bilisummaa Oromootu komatame. Gorsaa olaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa waamicha nageenyaa uummataa fi mancaatii manneen barnootaa kanaaf deebii kennaniiru. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Dhimma gartee uummanni gaafatu gaaffii siyaasaa inni qabu, gaaffii bulchiinsaa inni qabu, gaaffii abbaa biyyummaa inni qabu fi qabeenya isaa irratti abbaa ta'uu inni qabu, hiyyummaa fi gartee waan hedduu dararaa hedduu keessa jiruu fi mootummaan kan kennaa jiru nama ajjeesuun haqa Oromoo ukkaamse jennaanii waraanni bilisummaa Oromoo gad-dureetti bahee waan kana falmachuutti seene jechuudha. Kanaafuu bakka haqni hin jirretti nagaan hin jiru. Kan nagaan dhibee haqatu dhibe. Gaaffiin uummanni nuugame jechuun sirri. Kanaaf immoo uummatuma kanatu humaa ka'umsa mataa isaatiin godhemmoo duuba isaa waa jira. Mootummaan duubarraan dhiibaa jira. Fakkeessuu jira. Haqa owwaalee akka namni jilbeeffatuufidha. Uummata kakaasaa jira moo akkamisa jedhu xiinxaluu nama gaafata jechuudha. Gartee gara nagaa waaraatti nama geessudha gaafachuu jiru yoo taate immoo gartee waan fudhatama qabdu uummanni nagaa dhabuun waan nama gaddisiisu jechuudha. Qaama rakkoo kanaa kan ta'e keessaa tokko waraana bilisummaa Oromooti. Manneen barnootaa kan isaan cufaman sababa kanaatiin kan jedhu dhaga'ama gama mootummaarraas namoonni tokko tokkos kan kaasan jira. Manneen barumsaa keessatti lolli gaggeeffamaa akka jiru akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti immoo waraanni keessa mana barumsaa keessa buufatee akka bulu qorqorroo mana barumsaa irraa buqqisee kaampii ijaarrachuun akka jiruu fi daayirektera mana barumsaa tokkollee barattoota